lola biyya keessatti ummata keenya daraa jiru kana dhaabuu qabna kan jedhu sababeeffachuudhaan mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo marii marsaa lammaffaadhaa yookaan marii marsaa tokkoffaadhaatii fi marsaa lammaffaatiillee biyya Taanzaaniyaa yeroo takka odola Zaanzibaaritti yeroo takka ammoo Daar es Salaamitti gaggeessuun kan yaadamudha. Marsaa jalqabaatiif aangoonni waraana bilisummaa Oromoo hin argamne ture. Haa ta'u malee waan tokko irratti walii galamee abdii horatanii kan marsaa lammaffaatti dabarfatanii. Marsaa lammaffaadhaa geenyaan waraanni bilisummaa Oromootii fi mootummaan aangoonni gurguddaan qaamaan irratti hirmaatanii wajjin mari'achuu qaban murteeffatanii. Kanaanis ajajoota waraana bilisummaa Oromoo gurguddoo Jaalle Marrootii fi kanneen akka Gammachuu Abbooyyeefaa akka hirmaachisantu gaafatame. Mootummaan Itoophiyaatis wanti isin jettan naaf taate jechuudhaan aangoota waraana bilisummaa Oromoo kana bosonaa baasanii gara isaanii fiduudhaaf mallatteessan. Mallattoon sun ammoo Jaalmarroo bosonaa fiduudhaaf waraanni mootummaadha kiiloomeetira 60 yookaan kiiloomeetira 70 fagaachuudha qaba jedhame. Jaalmarroo faa irraa kiiloomeetira 60 yookaan 70 osoo irraa hin fageessin nagaa ummataatiif taanaan rakkoon qabu jedhanii dhaabbanni fannoo diimaadha achii dhaqee Jaalmarroo faa baasuun kan yaadatamudha. Ergasii ammoo mariin marsaa sadaffaadhaa kun osoo walii hin galamin namni jalqaba maricha dhiitee bahe mootummaa tahuu gorsaa waraana bilisummaa Oromoo olaanaa kan ta'e waliin Afgaafi BBC'n afaan Oromoo guyyaa irraan kanaa taa'is irraa mirkaneeffachuu dandeenyeeti jirra. Gama biraatiin ergasii ammoo Jaalmarroo faan akka mallattoo isaan gaafa jalqabaa mallatteessanitti xayyaaraan achii fuudhanii achitti akka hin deebine taasifamullee yookaan harka darbamuu yookaan mallattoo mallatteessan san dhoowwatamuu hubatame. Kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii kana keessatti Afgaafi BBC'n afaan Oromoo dhimma kana ilaalchisuudhaan gorsaa waraana bilisummaa Oromoo olaanaa wajjin kan taasisan qabannee dhiyaanneeti jirra. Dhaggeeffachaa turtiin waliin taasisaa isiniin jennam. Mariin cufaatti gaggeeffamaa ture maal irratti walii galame maal irratti wal dhaban kan jedhu hin ibsamne ture. Ofii mariin kun maal fakkaata kan jedhu gabaasni BBC'n qabatee ba'e akka jedhutti maddi wal dhabdee isaanii kan ta'e maal? Gorsi waraana bilisummaa Oromoodhaa kanneen akka Jaalmarroo faan akkamiin dirree waraanaa san irraa fuudhamanii gara marii marsaa lammaffaa Taanzaaniyaa irratti hirmaachuudhaaf geeffaman kan jedhuu fi eenyutu achirraa fuudhee ammoo isaan deebise kan jedhu jidduu kana marsaalee hawaasaa irra naanna'aatiin jira. Aangoo mootummaan dhiyeessee kenneef maaliif didan kan jedhuu fi wantoota biroo kan maricha ilaalchisee hin dhagahamin irratti gorsaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Jireenyaa Guddataa waliin taasifneetiin jirra jechuun BBC'n marii marsaa lammaffaa Taanzaaniyaa Daar es Salaamitti taa'ame irratti hooggansi waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa faa argamanii akka turan kaasuudhaan obbo Jireenyaan yaada kennataniin akka jedhanitti guyyaa jalqabaa qondaaltota mootummaa waliin gaafa wal argan qaamni wal lolaa ture walitti dhufe harkaan wal hin tuqin malee taa'ee ijaan inuma wal waraanaa jechuudhaan yaada isaa kan eegalan qaama idil addunyaa walitti nu fidetu jiraaf malee walitti dubbachuun ulfaataa akka ture dubbatam. BBC'n gaafii akkana jedhu dhiyeessaafi aadaa Itoophiyaa keessatti yeroo wal argan wal dubbisuun waanuma beekamu. Turtii keessaniin ganama yeroo wal argitan wal dubbistu yookaan waliin qoostanii beektu jechuudhaan gaafatam. Namuu kan garaatti qabatee wal dubbisaatuma ture. Wal sodaachaatuma wal bira taa'aa waan garaatii qabu ammoo walitti dubbachaatii turre jedham. Osoma namatti hadhaa'u teenyee waliin dubbachaatiin turre walajjeesuu fi miidhaan dhaqqabaa ture hamaa waan ta'eef sanuma furuufis wala argine waan ta'eef teenyee mari'ataatiin turre jedham. BBC'n gaafii akkana jedhu dabalee gaafatam. Qaama kamtu Marroo Dirribaa dirree waraanaatii baasee gara Daar es Salaam geesse? Igaada Ameerikaa moo eenyu mootummaa Itoophiyaa waliin akkamiin wal amantaa irra gahuudhaan qilleensa mootummaan to'atamu keessaa bahee garas akka geeffame gaafatam. Obbo Jireenyaanis akkana jechuudhaan deebii isaa kennuun eegalam. Mootummaa waliin takkaayyuu wal amantaan jiraatee hin beeku. Garuu qaama sadaffaa nu gidduu jiru waliin waan mallatteessan qabu ture. Kanaaf xiyyaara waldaa fannoo diimaatiin Jaalmarroon achirraa akka beellee himuudhaan garuu marfamuun akka tures dubbatam. Akka mallatteessanitti loltuun mootummaa naannoo Marroon turerraa yoo xiqqaate kiiloomeetira 70 fagaachuu qabu ture. Garuu mootummaan Itoophiyaa isa hin goone. Garuu kabajaa waamicha kanaaf
qabanin deeggarsa qaama sadaffaan akka achi bahe dubbatam. Jalqaba waldaa qaxxaamura diimaatu akka turee fuudhee gara magaalaa Dambidolloo geesse. Magaaluma Dambidollootti xiyyaara galee deeme. Achirraa Keeniyaa irraa ammoo Tanzaaniyaatti imale. Dubbii keenya irratti daabee isaa sana yookaan rifeensa isaa sana haaddateetu immoo akkasumaan marii sanaaf hirmaatee jechuudhaan gaafatam. Akka ofirraa haaduuf gaafatame ture. Garuu jaalmarroonni dide. Kuni miidhagina kooti. Ittiin hamboonam. Mallattoo qabsoo keenyaati jechuudha akka dide obbo Jireenyaan dubbatam. Mariin marsaa lammaffaadha akka walii hin galle maaltu danqaate kan jedhu ammoo BBC'n gaafii yeroo dhiyeessu marii marsaa lammaffaa Daar es Salaamitti taa'ame irratti miira akkamiitu ture jechuudhaan gaafii isaatti fufaa. Kan Zanzibar irraa maaltu adda godha kan jedhus dabalee gaafatam. Obbo Jireenyaanis akkana jedham. Lameenuu Taanzaaniyaa keessatti gaggeeffame. Garuu kan marsaa jalqaba Zanzibaritti taasifame sun yeroo wal barruudha ture. Qaamoleen gidduu keenya jiran walitti nu fiduun maal akka barbaannu yeroo itti waliif ibsineedha ture. Wal shakkii fi sodaan gidduu isaaniitillee akka ture kaase. Kan lammaffaa kan Daar es Salaamitti taa'ame kan adda godhu ammoo namoota lubbuu walii balleessuu barbaadutu fuulaa fuulatti wal arge jedham. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalle Marroo kan yeroo baay'ee isaan gama miidiyaa garaagaraatiin akka ajjeefame odeessaa turantu isaan wajjin fuulaa fuulatti taa'ee haasa'e. Akkasuma ammoo hoggansa waraanaa kaan waliin irratti argame isaan wajjin fuulaa fuulatti jalatti haasa'e. Nus qaamaan yoo isa arginu hedduu gammanne jechuudhaan yaada dabalaa. Isa achii baasuuf oppareeshinii baay'ee cimaa ta'etu gaggeeffame jechuudhaan deebii isaa kennam. BBC'n gaafii isaatti fufaa. Marii marsaa lammaffaa kana irratti maal irratti gara wal hubannootti dhuftan yookaan qabxii ijoo marichaa maal ture kan jedhu obbo Jireenyaadhaaf gaafii dhiyeessam. Obbo Jireenyaanis akkana jechuudhaan deebii isaa kennam. Dhimmoota hedduutu ka'e. Isaan keessaa waan wal nama falmisiisu lamaatu ture. Tokkoffaan dhimma waraanaatii fi nageenyaati ture. Kan biraa ammoo dhimma siyaasaati. Gama keenyaan rakkoon bu'uura biyyichaa rakkoo siyaasaati. Isaatu furmaata hin argatiniif gara waraanaatti galame jedhame. Isaan ammoo lakkii rakkoon siyaasaa hin jiru jedhani. Nuyi ummataan filamne aangoo qabanne kan jedhu achirratti yaada kaasanii jedham. Maaltu waraanatti nu galchiree kan jedhuuf garuu deebii gahaa nuuf hin kennine jechuudha yaada isaa dabala. Gaafii ummataatu jira. Loltuu biyyaatii fi poolisii qabattanii akka ummanni bilisaan hiree isaa hin murteeffanne gootaniitu kan jedhudha. Ummatarraa lola dhaaba. Loltuun biyyaa dhimma siyaasaa keessa hin galin. Loltuu fi qaamni nageenyaa to'annoo paartii tokkoo jala galuu hin qabu jenne. Qaamuma aangoo siyaasaa to'atetu dhimma siyaasaatii fi ummataa irratti murteessam. Paartileen siyaasaa kaanis hammatamuudha qabu. Boordiin filannoo qaamolee mirga namaaf falman miidiyaa fi dhaabbileen haqaa bilisa ta'uu qabu kan jedhu kaafneeti turre. Paartii tokkoon to'atamuun aangoo isaa ittiin tikfachuudhaaf kan itti fayyadamu ta'uu hin qabu. Gadhiisaa kan jedhudha ture. Gaafas nuyis irratti hirmaanne filannoo irratti hirmaachuu dandeenya jennaan kanaatu fudhatama hin arganne jedham. Akkaataa itaa maajorii waraana biyyaa gaafiin siyaasaa deebi'eeti jira. Gaafiin lafaa bara dargii kan eenyummaa bara TPLF kan siyaasaa ammoo bara badhaadhinaa keessa deebi'eera jedhanii akka dubbatan tahuu hin qabu. Ajajaan waraanaa kan biyyaati malee kan paartii tokkooti miti. Haala kanaan dubbachuu hin qabu jenneeti yaada dhiyeessinee jedham. BBC'n gaafii isaatti fufam. Waraana mootummaa isin waliin wal lolaa jiran kan hogganu isaanii. Kanaaf ammoo dubbachuu hin qaban jettanii akkamiin qeeqxanii gaafii jedhu obbo Jireenyaaf dhiyeessam. Obbo Jireenyaanis isaan kan biyyaati paartilee kaaniyyuu tiksuudhaaf itti gaafatama qabu. Ilaalcha paartii biyya bulchuu qofa calaqqisuu hin qaban jenneeti amannaa jechuudhaan yaada isaa dabala. Akka waliigalaatti gaafii uummata Oromoo hedduu kaafne. Isaan keessaa daangaa Oromoo Walloo, Finfinneetii fi magaalaa Dirree Dhawaa akkasumallee afaan Oromoo afaan federaalaa akka tahu kaasneeti turre. Mirga sabaaf sablammoota hundaa karaa kabajeen akka itti murtaa'uu qabu irratti dubbannee qabxiileen irratti wal hubannee jiru. Dhimmi ijoon garuu dhimma waraanaatii fi humna nageenyaati ture jechuun obbo Jireenyaan deebii kennam. BBC'n yaada isaa itti fufaa. Akkamiin muummichi ministeera Abiyyi Ahmad aangoo karaa qawwee argachuudhaaf hin yaadina. Koottaa filannoo irratti
hirmaaddaati aangoo qabadhaa jedhan maaliif karaa qawwee qabsooftuu jechuudhaan obbo Jireenyaadhaaf gaafii dhiyeessam. Obbo Jireenyaanis aangoon kan ummataati, isaan garuu aangoo isaanii afaan qawweetiin tikfatu. Kanaaf akka waraana bilisummaa Oromoo meeshaa hiikkatuudha barbaadu. Gaafiin siyaasa ummata keenyaa waan deebii hin arganneef ummata kanaaf kan dhaabbatu waraana keenya jennee waan amannuuf nutilleen qawweedha kaafnee jaa. Gaafii siyaasaadhaa gurguddoo lafa jiru kanaaf deebii dhabnaan ammoo qawwee lafaa fudhanne jechuudhaan deebii isaatti fufaa. Sun osoo hin deebiin akkamiin qawwee lafa kaa'uun danda'ama? Gaafiin ummataa yoo haalaan deebi'e loltuun har'a qawwee qabatee bosona jiru qaamuma nageenya ummata tiksu ta'uudha danda'a jechuudhaan itti fufaa. Kaan ammoo ummata isaatti deebi'uudhaan hojii ogummaa isaa hojjechuu danda'a ture. Garuu gaafii gaafateef deebii waan dhabeef qawwee akkamiin lafa kaa'ee deebii isaanii wajjin mari'ata waan jedhu yaada. Kanneen deebii kannam osoo mootummaan waraana bilisummaa Oromootii wajjin wal lolaa jiru akkamiin gaafii misoomaatii fi siyaasa ummataa deebisaa? Gaafii kaastan kanaafuu deebii akkamiin isinii kennaa kan jedhu BBC'n gaafatam. Obbo Jireenyaanis akkana jechuudhaan deebii kennam. Isaan waraana bilisummaa Oromoo mootummaa diiguudhaa fi heera cabsuudhaaf barbaadaa jedhu. Nuyi mootummaa heeraan filatamneedha jedhanim. Dhugaan jiru garuu ummata meeqatu bilisaan isaan filate kan jedhu gaafii gaafata. Oromiyaa keessa paartileen mormituu dorgoman hin turreem. Gaaddidduu isaaniitii waliin dorgomanii mo'atanii jechuudhaanis gaafii BBC'n gaafate gaafiidhaan deebisam. BBC'nis akkana jechuun yaada isaatti fufam. Mootummaan osoo isin waliin wal lolaa jiru akkamiin gaafii siyaasaa deebisam? Osoo bosona jirtanii akkamiin gaafiin keessan deebi'aa jechuun gaafatam. Obbo Jireenyaanis hunduu wal cinaala deemam. Mootummaan waan kennutu jiram. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa ammoo tarkaanfii mootummaa irratti hundaa'uudhaan waan godhuutu jira jedheeni. BBC'n ammas gaafii isaatti fufuudhaan mootummaa irraa mootummaa oloo hundeessuudha barbaaddu moo maal barbaaddu kan jedhu gaafii itti fufaa. Aangoo qooddachuu jedhamaa ture kun dhugaadha jechuudhaanis gaafata. Aangoo kam fa'aa gaafattammee isin jedhees gaafii dhiyeessaafi. Obbo Jireenyaanis aangoo akka dhuunfaatti gaafanne hin qabnu, nuyi sirna hundaaf hojjetudha gaafanne. Sirni hundaan hojjetu gaafa jiraatu waraanaanis humnaanis ummata hin rakkisu jedham. Nuyi kan jenne waan irratti walii gallu hojiitti hiikuudhaaf qofaa keessan hin dandeessan. Jaarmiyaaleen mormituu kaanis hammatamuu qabu kan jedhuudha ture jedha. Nuyi aangoo galma godhannee imalaa hin jirru jedha. Sirna jabaa ijaaruu malee aangoo galma godhannee imalaa hin jirru jedheen. Isaan ammoo akka waan galmi keenya kun gartee aangoo ta'e tokkotti nu fudhachuudhaan namoota dhuunfaatiif aangoo kennuudhaaf akka filmaatatti akka dhiyeessaniif dubbatam. BBC'n irra deebiidhaan gaafii itti dabaluun akkana jedha. Siifi marroof aangoo akkamii isinii dhiyeessanii? Aangoo hoggansa waraanaa, poolisii, tikaa isaan kanneen keessaa mee aangoo kam isiniif dhiyeessanii jechuudhaan gaafii dabalee obbo Jireenyaaf dhiyeessa. Obbo Jireenyaanis dhimma nageenya biyyicha keessaa irratti mootummaa fi waraana bilisummaa Oromooti ilaallata. Dhimmoota siyaasaa kaan keessatti ammoo kaanis hammatamuudha qaba jenneem. Aangoon nuuf dhuma addunyaati miti. Aangoon ummataaf ta'uudha qaba. Isaan ammoo aangoon dhuma waan hundaa ta'e itti mul'ate. Nuyi sirna walabaa fi haqaati kan gaafanne jechuudhaan deebii kennam. BBC'n gaafii isaatti fufuudhaan mootummaan akka gara qabsoo nagaatti deebi'aniif waan gaafatan hundaa kennineefi jennaan nu didanii isin maaliif diddanii jechuudhaan BBC'n gaafii obbo Jireenyaaf dhiyeesseen obbo Jireenyaan akkana jedham. Aangoo nuuf kennuu barbaadu garuu nuyi kan jennu aangoon kan ummataati malee kan isaaniitii miti. Nuyi lola dhaabnee sirna aangoo ummataaf kennu ijaarra jenne malee isaan harka aangoo fudhachuudhaaf miti. Sirnicha waliin ijaarra jenne malee waan nuuf dhiyeessan ni jira jedham. Lakkoofsaan federaalaa hanga aanaatti isiniif yoo kenne kan jedhu yaadni ture jedham. Kun gatii tokkollee akka hin qabne kaasuudhaan kun ummatarraa dhufuudha qaba jenneem. Isaaniifis gaarii kan ta'u furmaata garee xiqqoodhaan finnu miti. Waraana keessa jiru waraanni nama nyaatam. Isaan aangoo ta'e wayii nuuf kennanii akka barbaadan to'achuudha barbaadu jedheem. Gaafiin keenya ammoo
dhimma aangootii miti jechuudhaan deebii kenneefi. BBC'n ammas gaafii isaa daddabaleetuma dhiyeessaafi godinaalee Oromiyaa sababa rakkoo nageenyaan miidhaman keessaa gara jalqabaa irraa eegaluudhaan godinaalee Wallaggaa ni eeramu. Kaanis rakkoo wal fakkaataa keessa jiru. Tibbana muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad Wallaggaadhaaf qofa ijaarsa daandiidhaaf qofa biliyoona hedduu ramadanii garuu lola keessa jiru waan ta'eef garatti hojjannu dhabne jechuudhaan dubbachuun isaanii dhagahameetiin jira. Isin waliin osoo wal lolanii akkamiin ummataaf hojjetu gaafii jedhu BBC'n dhiyeessaafi. Obbo Jireenyaanis akkana jedha. Mootummaan kun osoo mirga namaa hin kabajin misooma akkamiin hojjeta? Humni nageenya Itoophiyaa uummatarra dararaa osoo geessisu akkamiin misooma hojjetuun danda'ama jechuun gaafii godhee deebii isaa yeroo itti fufu waraana bilisummaa Oromoo deeggarta jechuudhaan dararaa akkamiitu namoota nagaarra gahaa jira gaafii jedhus dabalee gaafata. Akka seeraatti loltuu waraana bilisummaa Oromoo yoo qabameeyyuu ajjeefamuu hin qabuudha ture. Garuu Itoophiyaatti namoota nagaa hedduutu mana hidhaatii baafamuudhaan ajjeefamaatiin jira. Dura mirga uummataa kabajuudha jechuudhaan deebisa. Uummanni Oromoo afaan isaa dubbataati jira. Ofiin of bulchaati jira. Qabeenya isaarratti ajajaati jira. Misooma irraa fayyadamaa jira jechuudhaan muummichi ministeeraa dhiyeenyumatti dubbii dubbachuun isaanii kan yaadatamudha. Isin kanarraa ilaalcha addaa qabdu jechuudhaan gaafii obbo Jireenyaaf dhiyeessa. Obbo Jireenyaanis akkana jedha. Uummanni Oromoo saba guddaadha. Siyaasa Itoophiyaa keessatti mootummaa bakka haasa garuu aangoo olaanaa hin qabanne. Bara Haayile Sillaasee aangoo irraa kaasu shora olaanaadha qaba ture. Garuu dargii keessa ta'uun eenyurraa akka fayyadame beekama. Bara dargiin kufus akkasuma uummanni kun qabsaa'eeti ture. Ammas qabsoon qeerroon gaggeessaa turteen yeroo TPLF kufu aangoon akkamiin akka butame ni beeknaa jechuudhaan deebii isaatti fufa. Warri aangoo irra jiru warruma uummata kana dararaa turedha. Warruma yeroo sana uummata irraa hanneerra jedhanii ifatti uummata gabbahanii dhiifama gaafataa turanidha. Lakkoofsi uummata Oromoo waggoota muraasatti ajjeefaman waggoota dhibbatti tahee beekaa jechuudhaan gaafii godhee yaada isaa hoggaa itti fufuuf garee xiqqoo wal ijaaree aangoo argatee qabeenyas horatee ta'uu danda'a je. Garuu uummata miliyoona 60 keessa hammamtu fayyadamaa tahee jechuudhaan gaafii BBC'n gaafate gaafiidhaan deebise. Guyyaa xumura marii marsaa lammaffaa sana ibsi isin baaftanii waan ariitiidhaan ta'e yookaan aarii wayii waan jiru fakkaata. Qaamni walgahicha dhiitee bahee jira. Qabxii kamtu isin aarsee adda isin baase gaafii jedhu obbo Jireenyaadhaaf dhiyeessa. Obbo Jireenyaanis guyyicha dhimma siyaasaa akkamiin furra kan jedhu osoo dubbannu muufatanii dhiisanii bahanii tiwiitarii irratti ibsa akka baasan dubbachuudhaan nagaa fiduudhaaf erga deemte obsa qabaachuudha barbaada. Isaantu dhiisee bahee ibsa tiwiitarii irratti gallakkisanii nutilleen ammoo boodarra ibsa baafne akka itti xumurame gaarii hin turre jechuudhaan deebisaa kennuudhaan xumure. BBC'n ammas dabalee gaafii gaafateen dhumarratti marroon eessa ture kan jedhu gaafatamaati ture. Qaama bosonaa baasetu biyyatti galchee jechuudhaan gaafii gaafate. Obbo Jireenyaan akkana jechuudhaan deebii kennam. Mootummaan Itoophiyaa waadaa jalqaba galee keessaa kan cabse qabam. Marroofaa kan bosonaa baase warra waldaa fannoo diimaati. Faranjootatu achi deemee fide. Ameerikaa Noorweey faa irraa namoonni achi dhaqanii jara san fidanii jira. Deebisuudhaafis itti gaafatama qabu ture. Mootummaan Itoophiyaa fannoo diimaa waliin waliigaltee mallatteessee ture. Garuu mootummaan waadaa cabsuudhaan deebisanii galchuu akka hin dandeenye nutti himanii jedha. Karoora addaa qabaachuu danda'u ta'a. Amma karaa mataa keenyaan dirree irraa bahanitti deebisnee galchineerra. Garuu yeroo itti kana dubbannu qabna. Ammaaf kanuman jedha. Dhimma kanarratti mootummaan waan ibseeru hin qabu. Gaafa marroon achi keessaa fuudhamus kiiloomeetira 70 jaamee mallatteeffame hin fageeffamnee jan. Hayyee haa ta'u jennee too mala goonituma baafnee jan. Gaafa marichi osoo walii hin galamin xumuramus jaalmarroo akka biyyatti hin deefne jeniiti nu haalanii. Garuu isaan nu jidanillee nuti karaa adda addaatiin mala goone akka deefnetu deefnee jirra. Waan kanarratti amma bal'inaan dubbachuun barbaadu jeeni akka seechuu waan santu jira jechuu. Kan nagaa warri nagaa buusuudhaaf warri gartee Oromoodhaaf
nagaa buufna jee miidiyaa irratti afaan meeffatu. Quba qabaaddu ati. Haaya itti fufaa BBC'n maal jedha? Marii marsaa sadaffaaf abdii maaltu jira kan jedhu gaafata. Obbo Jireenyaan akkaataatti marsaa lammaffaa xumurame gaarii waan hin turreefi ergasii osoo waliin hin dubbatin turreetiin jirraa jee ammas rakkoo kana furuudhaaf yoo qophii ta'an nuyis mari'achuudhaaf qophiidhaa jee mootummaan Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliin ammas yeroo dhumaatiif marii nagaa gaggeessuun rakkoo nageenya biyyattii keessaa furuudhaaf qophiidha. Aduu torbaan tokko hin guunneen as nuqunnamaniiru. Turtii torbaan tokkootii gadiitii as yookaan guyyoota muraasa dura nuqunnamaniitiin jiru waa'ee dhuma marii kanaaf. Garuu ammatti wanti qabatamaan irra geenye hin jiru jechuudhaan obbo Jireenyaan BBC waliin gaafii taasise kana goolabamne.